jalqaba irratti hangafoota oduu. Gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaa akka tajaajila viizaa hin arganneef dhoorkaa irra kaa'e. Gamtichi dhoorkaan kaa'ame kun yeroodhaaf kan turu tahuu himuun yoom ka'a kan jedhu irratti garuu guyyaa caqase hin qabu. Yuunivarsiitiiwwan US beekamoo keessatti mormii waraana Gaazaa keessa jiru ilaalchisuun gaggeeffamuu babal'ateera. Kana hordofee ammoo jumlaan barattoota hidhuun raawwatamaa jira. Mormii kana ilaalchisuun yuunivarsiitiiwwan baay'een yeroo eebbaaf qophaa'aa jiran kanatti barattoota dukkaanaa yuunivarsiitiiwwan keessa buufachuu mormitti jiraniin muddamaa jiru. Oduu biroo kaardhaaf qabanneen immoo manni maree ministeerotaa torban lama dura imaammata haqaa ce'umsaa raggaasiseera. Haala Itoophiyaa bu'uura kan godhate adeemsa haqni ce'umsaa qindaa'aa fi wal simataa ta'e ittiin gaggeeffamuuf sirna ittiin hojiirra oolu diriirsuu kan jedhu kaayyoo imaammatichaati. Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota ardii miidiyaa neetworkii oduu keenya karraaf bal'inaan qabannetti yoo ceenu immoo gamtaan Awurooppaa lammiilee Itoophiyaa akka tajaajila viizaa hin arganneef dhoorkaa irra kaa'e. Gamtichi mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa eeyyama jireenyaa osoo hin argatin biyyoota Awurooppaa keessa yeroo dheeraa turan deebisee fudhachuuf deeggarsa gochuu waan dideef murtee kana dabarsuu ibse. Embaasiin Itoophiyaa teessoo isaa Biraaziilis taasisee dhimma kana irratti ibsa baaseen murtee yeroof lammiilee Itoophiyaa viizaa dhoorkuuf dabarseen rifachuu ibse. Murteen kun wayitaa qaamoleen lameen lammiilee Itoophiyaa hayyama jireenyaa malee biyyoota miseensa gamtichaa ta'an keessa jiraatan haala kabajaa sirnaa fi nageenya qabuun deebisuuf walitti dhiyaatanii hojjechaa jiranitti dhagahame. Embaasichi murteen kun kanneen hayyama malee jiraachaa jiran biyyatti deebisuuf deebisanii ijaaruu irratti waltumsuun hojii hojjetamaa jiru ilaalcha keessa hin galchine jechuun kibxata darbeen ibsa baaseen komateera. Manni maree gamtaa Awurooppaa ibsa wiixata baaseen ture lammiileen Itoophiyaa irraa deddeebiin biyyoota Awurooppaa galuuf viizaa gargaaruu akka hin argannee fi dhoorkaa dabarsuu kan beeksise. Lammiileen Itoophiyaa paaspoortii dippiloomatii qaban kafaltii malee viizaa argataa turanis amma booda tajaajilli bilisaa kun akka irraa dhaabbatu murteessuu hime. Tajaajila viizaa kennuu kana dura guyyoota 15 keessatti xumuramuu amma garuu guyyoota 45tti akka dheeratu murteessuu hime. Gamtaan Awurooppaa deeggarsi mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa eeyyamameefiin ol Awurooppaa turan deebisee fudhachuuf taasisaa jiru gahaa miti jedhe. Gamtichi kana haa jedhu iyyuu malee mootummaan Itoophiyaa eenyummaa lammiilee kanaa adda baasuuf hojii dadhabsiisaa hojjetamaa ture ilaalcha keessa hin galchine jedheera. Gamtichi dhoorkaan darbe kun yeroodhaaf kan turu tahuu himuun yoom ka'a kan jedhu irratti guyyaa caqase hin qabu. Waggaa darbe qofaan godaantotiin 380,000 tahan seeraan ala daangaalee biyyoota gamtichaa seenaniiru. Lakkoofsi kun erga bara 2016 as isa olaanaadha. Itoophiyaan murtee gamtichaa kanaan adeemsa galmee lammiilee Itoophiyaa biyyoota miseensa gamtichaa ta'anirraa biyyattii deebisuu irratti waliigaltee galameef raawwisaanii irratti dhiibbaa hin malle uuma jedheera.
Dabaluunis gamtichi murteessaa kana keessa deebi'ee akka ilaalu waamicha godheera. Murtee kanaan wal qabatee dhimma lammiilee deebisuu irratti fuula duratti waan gochuuf adeemu akka beeksisu hime. Biyyootni gamtaa Awurooppaa godaantota lakkoofsaan olaanaa ta'an simachaa waan jiraniif kana xiqqeessuuf eegumsa daangaa irratti taasisan jabeessaa jiru. Dubartiin Eertiraa tokko daangaa Poolaandii irratti akka hin seenneef loltootaan dhorkamuun bosona keessatti deesse jedhamuun mootummaan Poolaandii qeeqamaa ture. Poolaandi garuu dubartiin kun akkuma argamteen gara hospitaalaatti geeffamuun tajaajila yaalaa argatteetti amma ammoo mana jireenyaa kennameefii keessa daa'ima ishee waliin jirti jedhe. Oduu itti aanu har'aaf qabanneen immoo mooraawwan kolleejjota guutummaa US keessa jiran barattoota waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamu mormanii dhuunfatamaniiru. Kan kibxata darbee Niwuyoorkii keessatti Yuunivarsiitii Koolombiyaa keessatti halkan qabaman dabalatee barattoonni 1,000 ol to'atamaniiru. Yuunivarsiitiiwwan baay'een yeroo eebbaaf qophaa'aa jiran kanatti barattoota dunkaanaa yuunivarsiitiiwwan keessa buufachuun mormitti jiraniin muddamaa jiru. Haleellaa Onkolleessa 7 Hamaas gaggeesseef waraana haaloo ba'uu Israa'el gaggeessitu ilaalchisuun barattoonni hiriira waamuun manaa ba'uu dhiisuun nyaata lagachuu akkasumas erga dhiyoo asii ammoo mooraa keessa dunkaana buufachuun waraanicha mormuu itti fufaniiru. Dhaabbileen barattoonni mormitti jiran itti baratan kunneen hedduun isaanii qabeenyaa fi kaampaaniiwwan gurguddaa of jalatti qabu. Barattoonnis qabeenyaa fi kaampaaniiwwan yuunivarsiitota kana jalatti bulan akka Israa'el hin tumsine yookiin hojii investimentii Israa'el waliin qaban akka dhiisan gaafachaa jiru. Afaan isaaniitiin diivistii jedhu. Diivistimentii jechuun ammoo istookii kaampaaniiwwan Israa'el akka gurguran yookiin hidhata mallaqa waliin qaban akka addaan kutan jechuudha. Yuunivarsiitiin qorannoo laaboraatoorii irraa kaasee hanga faandii carraa barattootaatti kan isa barbaachisu doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu harka caalaa kan argattu investimentii hojjetu irratti. Kibxata galgala poolisiin mooraa seenuun bakka barattoonni deeggartoota Filisxeem ta'an gamoowwan gidduu dunkaanaa buufatanii mormii gaggeessaa jiranii isaan bittinneesse. Poolisoonni koraa bittinneessan mooraa seenuun galma Hamiltoon darbii lammaffaarraa dhuunfataniin mormitti jiran guuree konkolaataawwan poolisiitti isaan naqe. Tarkaanfii fudhate kanaan booda poolisiin ibsa baaseen mormitoota hundaa bakka buufatanii jiranii qulqulleessuun muddamni achi ture yeroof dhaabbatee ture jedhe. Mormiin barattootaa kun jalqaba ji'a darbe keessa jalqabe. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Koolombiyaa Monochee Shaafiik mooraa yuunivarsiitichaa keessatti farri sanyii warra Seem deemsifamaa jiraachuu koongiraasitti dhiyaattee yeroo ragaa baatetti barattoonni dhibbaa hedduutti lakkaa'aman mooraa Apperman Haataa keessa dunkaana buufatanii mormaa turan. Guyyaa barattoonni dunkaana buufatanii mormuu jalqaban buleessa akka itti fufneef ittisuuf yaaliin barattoota jumlaan to'achuuf taasifame hin milkaa'in hafe. Dhaabsisuun hafee barattoota kolleejjota guutumaa US keessa jiran biroo mormiif kaase. Kana hordofee Koolombiyaa keessatti barnoonni qaamaan dareetti argamanii barachuun haqameera.
mariin wal dhabdee dhalatee furuuf taasifames addaan citee dunkaana buufatanii mormiin deebi'ee gamoowwan yuunivarsiitichaa hundaa keessatti babal'annaan ammas poolisiin irra deebiin waamame. Yuunivarsiitichi akka jedhutti galmi manca'eera, karaa fi karri cufamanii turan. Kanaaf poolisiin barattoonni hafan akka gadi yaa'anii dunkaana buufatan lafa hin guutneef hanga kibxata waareetti galgalatti ittisuuf yaalaa ture. Oduu har'aa keessaa kan xumuraaf qabanneen immoo manni marii ministeerota torban lamaan dura imaammata haqa ce'umsaa raggaasiseera. Haala Itoophiyaa bu'uura kan godhatee adeemsa haqni ce'umsaa qindaa'aa fi wal simataa ta'e itti geggeeffamuu fi sirna ittiin hojiirra oolu diriirsuu kan jedhu kaayyoo imaammatichaati. Nageenya waraanaa, araaraa, olaantummaan seeraa, haqaa fi dimokiraasiin kan keessatti mirkanaa'u haala mijeessuu kan jedhu kaayyoo imaammatichaa biraa ta'uu sanadichi irratti eerameera. Sanadni imaammatichaa mana maree ministeerotaatiin kan raggaasifame filannoowwan imaammata haqa ce'umsaa hayyootaan erga qophaa'ee waggaa tokkoon boodaadha. Imaammata kana wixineessuudhaaf gareen hayyoota ministeera haqaa jalatti hundeeffame kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti marii geggeesseera. Osoo hin raggaasifamin dura gareen hayyoota ministeera haqaa jalatti hundeeffame kun filannoowwan imaammataa irratti biyyattii bakka garaagaraatti mariiwwan geggeesseera. Gareen hayyootaa kun mariiwwan kana booda gabaasni adeemsa marii ummatichaa fi galtee walitti qabuu muddee darbee fi ifa godhameera. Manni maree ministeerotaa imaammata haqaa ce'umsaa kana kan raggaasise adeemsaawwan kanneen boodaadha. Seensi imaammata kanaa jijjiirama siyaasaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010 biyyattii keessatti uumame hordofee mootummaan wal dhabdee walitti bu'iinsa sarbama mirgoota namoomaa fi gaafiiwwan uummataa garaagaraatiif furmaata kennuu kan jedhu fooyya'insa seeraa fi dhaabbilee hojiirra oolcheera jedhan. Haa ta'u malee waggoota darbaniif isaan duras baroota turan keessaa kutaawwan biyyattii bakka hedduu keessatti wal dhabdeen mufiin walitti bu'iinsaawwan ciccimoon akkasumas sarbamni mirgoota namoomaa uumamaniiru jedhe itti dabaluun. Sarbama mirgoota namoomaa kanneen walitti bu'iinsaawwan seenaawwan hin qulqullaa'inii fi miidhaawwan sirreessuuf carraaqqiin garaagaraa taasifamuu kan kaase imaammatichi yaaliiwwan turan furmaata waraa'aa barbaadamee argamsiisuu hin dandeenye jedhama. Furmaanni barbaadamee kan hin argamnee fi ammoo fala haqa ce'umsaa hunda galeessa hirmaachisaa haala mirga namoomaa irratti xiyyeeffateen dhugaatiin araaraan dhiifamaa fi haqaan hundaa'ee fi imaammata ifa ta'een geggeeffamuu dhabuunsaa ta'uu ibsa. Komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi biyyoota gamtoomaniitti Komishiiniin olaanaa mirgoota namoomaa gabaasa waloo baasaniin yakkaawwan waraanaa kaaba Itoophiyaatti raawwatamanii fi haqa ce'umsaatiin ilaalamuu akka qabu yaada furmaataa dhiyeesseera. Waliigalteen Pirootooriyaas haaluma wal fakkaatuun sarbama mirgoota namoomaa waraana tureen raawwatamee fi itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf mootummaan federaalaa imaammata ce'umsaa haqa hojiirra akka oolchu dubbata. Waliigaltee nagaa Pirootooriyaan booda kan ifoome imaammanni haqa ce'umsaa qeeqii irratti dhiyaataa tureera. Qeeqaawwan irratti dhiyaatan keessaa hayyoota seeraa fi
beektotarraa kan dhufanirraa darbee paartileen siyaasaa mormitoota biyyattii keessa socho'an adeemsa isaa qeeqaa turaniiru. Bara darbee akka lakkoofsa Itoophiyaa Bitootessa 2015 marii filannoowwan imaammata haqa ce'umsaa geggeeffame paartileen siyaasaa hangi tokko dhiitanii bahanii ture. Paartileen mormitootaa kunneen yeroo sanatti hojiirra oolmaa imaammata haqa ce'umsaa hojii irra oolchuun dura mariin biyyoolessaa dursee walitti bu'iinsaawwan dhaabbachuu qabu ejjennoo jedhu qabatanii ture. Gareen hayyootaa gama paartileen siyaasaatiin mormiin isaan mudatullee magaalota 56 keessatti garuu marii galtee walitti qabuu godhaniiru. Imaammanni haqa ce'umsaa Itoophiyaan hojiirra oolchuuf qophiitti jirtu gaafatamummaa fiduuf kaayyoo kan godhate miti jechuun qeeqii irratti dhiyaata. Ogeessi mirga namoomaa maqaan isaa akka eeramu hin barbaadne tokko adeemsi haqa ce'umsaa dhiibbaa idil addunyaa fi qoqqobbii jala karattiin miliqaadha jedhe. Ogeessi kun yeroo waraana kaaba Itoophiyaa uleen Itoophiyaa irratti cimee ture yeroo ammaa kana deebi'ee laafuu akka agarsiisutti ka'u adeemsi imaammata haqaa wixineessuu erga jalqabameen booda biyyoonni lixaa hariiroo Itoophiyaa waliin qaban haaromsuu jalqabaniiru. Hayyoonni mirga namoomaa sababa kanaa ta'eef yeroo ibsi qoodaa fudhattoonni idil addunyaa qaxanaa sana keessatti tasgabbiin akka jiraatuuf ga'ee ijoo kan taphattu Itoophiyaa waliin hariiroo qaban idilee taasisuuf biyyattii tasgabbeessuu barbaadu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii qophiin keenya kan oduudhaan isinii qopheessine asirrumatti raawwateera.